yeroo baay'ee hojjechuudhaaf yaalla garuu yaalii keenya kuniif immoo akka nu milkaa'uuf fedhii wantoota nu barbaachisu dirqama gochuu qabna jechuudha. Yuutuubii tokko banachuudhaaf wanti nu barbaachisu danuu isaaniitu jiru jechuudha. Isaaniin immoo seericha guuttachuun immoo dirqama nurraa eegama. Haga seericha hin guutannetti yookaan akka haga wanta nu barbaachisu hin godhannetti yuutuubii tokko banannee yuutuubiitti milkaa'uun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota tokko bakka jirtanitti nageenyi faraaduu waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaaf baga nagaan dhuftan. Tole warri mana kanaaf haaraa taatan akkasumas sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Odeeffannoon hundi akka isin dhaqqabuufitti gaaf sabskiraayib gootan bakka mallattoo oolii jettu sun gubbaa keewwadhaa isiniin jechuun barbaada. Wantoota isin fayyaduu fi wantoota isin irraatti gargaaramtan isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Kanaafuu sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a kananii isiniif qabadheetiin dhufee haala kamiini yuutuubii tokko dursa yuutuubii tokko banachuudhaaf wanti nu barbaachisu maalidha? Dirqama. Dursa osoo wanta biraa hin qopheeffatiin yuutuubii tokko banachuuf yuutuubii tokko kireet godhachuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Iimeelii nu barbaachisa. Iimeelii hin bananne yoo taane iimeelii fakkeenyaaf kaleessa eeggadda iimeeliin bilbila keenya keessa jira yoo ta'e iimeelii sun immoo paaswordii isaa hin beeknu yoo ta'e ittiin immoo namoota baay'eedhaaf daawwachaa turreerra yoo ta'e fakkeenyaaf yuutuubii tokko ittiin fayyadamuun keenya waggaa 3 waggaa 2 faaminaamni yoo ta'eera ta'e isa immoo har'a irratti kireet goonee ittiin hojjetachuu dandeenya yoo jenne dandeenya garuu paaswordii isaa wanta daganneef iyyuu boru paaswordii nurratti rakkoo guddaa waan fiduufidha jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabna dursa gaafa yuutuubii tokko banannu osoo waan biraa hin godhin dursa maal gochuu qabna? Iimeelii barachuu qabna jechuudha. Iimeelii nu barbaachisa. Iimeelii tokko yoo bananne isarratti kireet goonee wanta nu barbaachisu yookaan wanta nu barbaachisu itti adeemuu ni dandeenya jechuudha. Hamma kana hin taanetti garuu yuutuubii hojjechuun hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu maal isiniin jechuun barbaada dursa maal gochuu qabdu? Iimeelii banachuu qabdani. Iimeelii gaafa banattanii saniin boodatti yuutuubii keessan hojjetachuu dandeessu jechuudha. Haala gaarii fi haala bareedaadhaan maaliif iimeelii maaliif isin barbaachisa? Dursaa fi fakkeenyaaf gaafa isin monii taatanii lakkoofsa paaswordii qabaachuun isinirra jiraata. Akkasuma immoo fakkeenya bilbilli egaa addunyaa kanarratti bu'aa bahii hedduutu jira waan ta'eef bilbilli keenya tabalaasha'uu danda'a. Yoo dirqama iimeelii sun beekna yoo ta'e paaswordii isaa hin beeknu yoo ta'e rakkachuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu yoo bilbilli tokko nu jalaa tabalaashee gara bilbila tokkotti banachuudhaaf dirqama iimeelii haaraa kan lakkoofsa isaa beeknu qabaachuun nurra jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu kana gochuuf immoo maal gochuu qabna ree? Banachuun nurra jiraata. Kana gochuuf immoo banachuu qabna jechuudha. Hamma hin banannetti nuuf hin ta'u. Kanaafuu dirqama banachuu qabna. Egaa har'a wantoota ittiin isin fayyaduu danda'u yookaan karaa isin mala gabaabaadhaa ittiin banachuu dandeessan isiniif qabadhee dhufee jira. Maarree isin immoo hamma dhuma sagantaa kootti yoo na dhaggeeffattan viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo ilaaltanii dhugaa itti gargaaramuu dandeessu. Kanaafiyyuu maal isinii jechuun barbaada warri mana kanaaf haaraa taatan akkasuma chaanaaliin kun haaraadha. Warri mana kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Laayik gochuun nu jajjabeessaa. Yaadaa fi qeeqa qabdan immoo wantoota biraallee akkan dabalee isinii hojjedhu yoo barbaaddan immoo koomentii jalatti naaf kaahaa. Kanaafiyyuu dirqama waan nu barbaachisuuf ani immoo kanaan boodatti isteeppiidhuma ittiin yuutuubii hojjechuu dandeenyu jalqabarraa kaasee tokko jedhee haga dhumaatti isiniif qabadhee dhufee jira. Kanaafiyyuu maarree itti gargaaramaa isinii jechuun barbaada. Turtii gaarii. Walumaan amma egaa garaa isaatti dabarra jechuudha. Kanaafiyyuu let's go. Egaa amma daariiktiidhuma gara hojii keenyaatti darbuudhaaf maal goonaa karaa biraa dhiibneetu asumaan yuutuubii keessa seennaa jechuudha. Yuutuubii keessa seenneetu bakka porofaayila keenya kanaa gadi tuqna. Gaafa bakka porofaayila keenya kanaa gadi tuqnu haala kanaatiin nu fida jechuudha. Kana keessaatti kam tuqnaa? Switch account. Switch account bakka jedhu kana tuqnaa jechuudha. Switch account tuqnaa akka kanatti nu fida. Iddoo kam tuqnaa? Nuti immoo kunoo pilaasii mataa kana gubbaa jirti pilaasii kana gadi tuqnaa jechuudha. Pilaasii kana gaafa gadi tuqnu lakkoofsa yookaan yoo paaterniidhaan cufanna ta'e bilbila keenya paaterni nu gaafata. Yoo lakkoofsaan cufanna ta'e immoo lakkoofsa nu gaafata. Kanaafiyyuu ani lakkoofsaan hin cufadha waan ta'eef akka kanatti banna. Akka kanatti erga bannee kaanee gara hankeenya ta'uusaa akka mirkaneessinuuf jechuudha. Amma gaa kunoo Google Insaayitiin nuuf fide jechuudha. Amma piroosesii jalqabuuf jirra jechuudha. Maal gochuufi iimeelii banachuudhaaf jechuudha. Amma maal goonaa iimeelii orpoonii forget iimeelii create account jedha. Dirqama yuutuubii haaraa tokko banachuudhaaf maaltu nu barbaachisa?
akkaawuntii iimeelii haraatu nu barbaachisa. Kanaafiyyuu maal goonaa kireet akkaawuntii. Kireet akkaawuntii kana gaafa kanatti tuqnu waa lama nuu fidaanii. For my personal use, for work my business jedha. Nuti mataa keenyaaf waan ta'eef kanaafuu maal goonaa personal irra keewwanna jechuudha. Gaafa personal irra keewwannu akka kanaatti fidaa jechuudha. Google jedhee kireet Google akkaawuntii jedha. Amma gaa banachuuf deemaa jirra. Maqaa keenya barreeffannaa jechuudha. Maqaa keenya barreeffannaani. Fakkeenyaaf ani maqaa koo okay jiituu jedheen banaa. Jiituu. Maqaa abbaa immoo ittiin dabalaani. Jiituu Oromoo. Akka kanatti barreeffadhaa jechuudha. Amma gaa maal tuqnaa? Next tuqnaani. Next gaafa tuqnu amma warroota kana nu fida. Google jalatti ammas basic information enter your birth and gender. Isaan kun maalidha? Guyyaa dhalootaa, bara dhalootaa fi genderii saala jechuudha. Kanaafuu menzi tuqna. Gaafa menzi tuqnu ji'oota keessa dhalanne waan barbaade irra keewwachuu dandeenya. Fakkeenyaaf ani maarchii irra galadhaanii deeyii guyyaa barbaade guyyaa dhaloota kee kan fedhe yoo ta'e illee jechuudha. Guyyaa 15 kakooti. Barri kee garuu murteessaadha. Waggaa 20 gadi ta'uu qabu. Waggaa 20 ol ta'e malee. Fakkeenyaaf ani 1993 jedheen banadhaanii. Genderii yoo dubara taate female jettaa, yoo dhiira taate immoo male jettaani. Ani dubara waan ta'eef femalein jedha. Eessa tuqna dhufneetu next tuqnaa jechuudha. Next kana gaafa tuqnu akka kanaatti barbaade nu fida. Warroota kana sadan naa fide amma maal jedhee Oromoo jiituu Oromoo jedhee naa fideeni jechuudha. Ani amma kam tuquun qabaa? Oromoo jiituu osoo hin taane isa maqaa qofaan wal fakkaachuu qabu dirqama jiituu Oromoo gidduu kanatti cuqaasuun qabaa jechuudha. Kanaafuu maal goonaa? Next kana tuqnaa jechuudha. Next kana gaafa tuqnu akka kanaatti nu fidaani. Create strong password. Iddoo kanarratti ijoolleen keenya baay'een kan wallaalanii kan isaanii galuu dhiisee wallaalanii isaan iddoo kanattidha. Sababni isaayyuu fakkeenyaaf maal gaafata? Paaswordii mataa keenyaatiin itti naqanna. Isa kanatti immoo leeterii qubee itti dabaluu qabna. Nambarii lakkoofsa itti dabaluu qabna. Akkasumas simboolii mallattoo itti dabaluu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma paaswordiin itti godha. Maqaa qubee 4 yoo barbaadan qubee itti waamaktanii akka feete gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya kan koo jiituu. Ani amma paaswordii banachaa jira waan ta'eef booddee danqeeyyaraa isinitti agarsiisuuf jechuudha jechuudha. Simbooliin itti makadha. Simboolii immoo kun lakkoofsa kana keessa dhufneetu fakkeenya ani amma kanatti godhadha. Yeroo baay'ee kanaan jaalladha. Paaswordii amma immoo jiituu maqaatti godheera. Simbooliitti godheera. Lakkoofsan itti godha kunoo. Lakkoofsan itti godha jechuudha. Eessa dhufna? Next tuqnaa jechuudha. Next kana gaafa tuqnu amma maal jedhe kunu review your account information amma banameera. Jiituu Oromoo jedhee next tuqa. Amma waliigaltee mallatteessuuf deemaa jira. Kunoo akka kanaatti barreeffama nuu kana. Privacy and terms barreeffama dheeraa kana nuu fidaa jechuudha. Kana ol harkifneetu isa tuqna nuti immoo agree kana gaafa tuqnu akka kanaatti agree kana tuqnaa jechuudha. Agree kana gaafa tuqnu kunoo Google service amma maal ta'eera? Sirrateera bakka already jechuudha dhumeera. Kanaafuu haala kanaan dursa nuti YouTube tokko create goone YouTube banuun dursa maal qabaachuu qabna? Email qabaachuu qabna. Password isaa beekuun irra jiraata. Password amma kana seeraan keewwachuu qabna jechuudha. Haala kanaan banannee xumuramee jechuudha. Amma laa xumurameera bakka. Toleekaa viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Yoo viidiyoon kun isin tole akkasuma subscribe gochuu hin dagatinaa. Ammas illee gaaffii qabdan koomentii jalatti naaf kaahaa. Wantoota babbareedoo ta'an isiniif qabadhee dhufuuf hawwii fi fedha koo